akkuma namni wal hubachuu danda'uu fi wama beekuu barbaadu qabaa waa isin gaafachuu kajeelee akka haasoftan dhageette hedduun keessan ijoollee Booranaati. Nageellee Booranaadha. Mallattoo ijoollee Booranaati yookaan ijoollee nageelleetiyyuu. Sanii fi wannan baruu fedhee ani Arsii ani ilma Baaleeti. Waan afoo kana deemtu takkarraa yaada keessan baruu fedhee keessayyuu mootummaan caasaa haaraa jaaree jedhee godina 21ffaa godina Boorana Bahaa ijaaree ka jedhu sanirraa akkamiin gartanii wanni suni waan lafatee sanitti deemaa jiru hamtuu toltuullee waan hundaa inuma quba qabdan jedhee yaada. Deemaa jiru hamtuu toltuullee waan hundaa inuma quba qabdan jedhee yaada. Deemaa jiru. Sorry namannatti bilbilee jennaaniin wanni na jedhe. Saniifin isiniin jechuu fedhee jechuu kiyya yoo yaaddi isinii galee jiraate. Naaf gale garuu question ka keeddi ko clear naaf godhe. Akkamiin gaafatte keeddi ko ibsume. Wannan jedhaa jiru waan deemaa jiru walumaa gala dhuma quba qabu. Waa'ee godina nageellee irra hundeeffamee dhageettanii jirtaniimi? Waan san akkamiin laaltan? Achi keessaa waan gosti biraallee jettu akkamiin laaltan? Akka Boorana tokkootti immoo maaltu isinitti dhagahame? Amma ifaa? Gammachuurra jira lakkirraa gammanna nageellee nuu deebitee waan jira. Mee walii qabadhaa. Anatu si deebisa odaa kiyya. Wanni nutti dhagahame nuti yaani akkuma Oromoottu gammachuma nu dhagahame. Yaani akka Booranaa qofaa miti. Magaalaan sun wanni kee jiraata Booran qofaa jechuu hin dandeenyu. Sablammiin Itoophiyaa kee jirtu kulliin magaalaa sun keessa hin jiraatti. Naannoo Booranaatti amma bahaa hundeessa sun keessa jechuudha. Warra lafsun kee waliin jiran kulli walumaan gammanne warra lafsun keessa hin jirrellee kulli cufa hunda walumaan gammanne warra cufa walumaan gammanne. Because wanni waliin gammannuu fi godinni kun hundaa'uun miidhaas hin qabu, badiis hin qabu. Oromiyaas godina addaattu godina duraan hin jirretu argameef malee waan miidhaas qabaa miti waan nama hunda gammachiisaa fi tunini akka faamilii lafsun kee jirtu hundaatti nuuf gammachuu. Hayyee kanumatti waa follow up question waa si gaafadhu tanumarratti? Gaafadhu. Amma fakkeenyaaf obboleettiin tiyyallee maal jettee keessaa hoo nageellee nuu deebi'utti gammachuu qabnaa jette. Kana jechuun nageellee kanaan dura Gujii jala ta'utti. Laakiin nageellee isaa baanuu jira kiyya. Nageellee mucaa kana baanuu jira. Keezitii irraa. Kanaan si'a maqaa kiyya kanaan si'a. Laallis qaama anyway double standard hin ta'in obboleettii yaa nama dubbii. Na dabri aruusa kiyya irra dhufuu jirta baraboo. Hayyee rakkoon hin jiru. Hayyee rakkoon hin jirtu. Hayyeeti fakkeenyaaf Booranni kanaan durallee qorrama yookaan komii inni qabu ni beekna. Sababa waa'ee nageelleetiif ifa. Akkuma amma obboleettiin tiyyallee jette Booranni hedduun nageellee nuu deebi'uutti gammachuu qabnaa waan jedhu. Inni gama biraa immoo fakkeenyaaf waa'ee madda walaabuutiin wal qabatee madda walaabuu lafa seenaa mataasii qabdu lafa Baaleetii lafa Arsiitii namni kana mara ni beekaa. Lafti suni dhayixee achiin Boorana godina Booranaa jala jedhamuun akkamiin laaltamoo san immoo mee hayyee. Maal seetaa tan nageellee irra jeeqaa madda walaabuu tan xiqqoo eege siyaasa. Madda walaabuu haasoo inni tan nageellee falmiin qabdu tan nageellee kanaan durallee gaafa Gujiif Boorana gidduutti wal haatu an akka nam tokkootti tama Booranaati wanni tummaaf akkas taate yaada jedhu nama qabu. Akka nama dhuunfaa tokkootitti. Kanaafuu ta Booranaa nama baay'ee ta nageellee nama baay'ee waliin falmisiiftu. Ta nageellee tana komparatiiviin isaa wanni inni fayyadu. Booranni akkuma gaafa nageellee harkaa fuudhanii Gujii kennan maaliif lafa gosatiyyaa akkas godhan jedhe gaafa amma fuudhanii madda walaabuutti daangeessan kana hoo akkamitti ilaalaa waan jedhu si gaafachuu fedhe.
Gaaffii bareeda. Gaaffiin tunis bareeda. Eegee tan nageelle siif galte sunirraa waan dhibii komii dhibii yaani waan hubatti dhibii hin qabne san siif galteemi. Tana geellerraa komii takka hin qabu. Aya. Dhugaa Anas ishee irraa akkaan beekutti dhaga akka beeku siif deebisa. Waan ammoo eeriyaa gartee distaansii yaani walaabuu fi nageelle jidduu jiru laalee siif deebisa. Amma nuufi nageelleef walaabuu ollaa. Warra ollaati. Ayyee, dhugaa. Warra ollaa taatee fayyadama gartee amma zooniin baale yookaan gartee godinni maddi walaabuu jal jiru kun walaabuu irraa yoo xiqqaate kiiloomeetira 200 wayi. Gamana yoo deemine nageelle ammoo 100 hin ga'u 90 se'uma akkasiiti. Ayyee. Amma wanni kunini gartee bulchiinsa kamtu itti dhiyaataa kamtu yoo rakkoo ta'e yoo bal'oo ta'e kamtu dafee dhaqqabaa. Uummanni baale madde walaabuu akkasiin seena qabdiin beennaa namoonni beeka. Maddi walaabuu tun amma yaani ta baale qofaa miti akkan beekutti madda seenaa uummata Oromooti madda gartee sirna gadaati burqaa gadaati tun beekamaadha. Wanti ta baale qof jedhamus wanti ta baale qof jedhamus. Seenaan tama Oromooti lafti gosatti ta'een nuti. Lafti ta uummata Arsiiti. Arsii gubbaa jiraata. Beekamaadha. Ayyee. Lafti wayi bar ammas nu amma bar isii gama akka xiyyaat personaalii ani isii gamana jittuu iyyuu hin fedhu. Ani isii boorana jala kutanuu hin fedhu. Hin barbaadullee. Wanti gartee ati gartee soogina namaa tokko gartee lafa tokko jala bulchitu. Oromoon tun istiil waliin taane beektaa wal taate jedhanii amanan malee istiil yaani puushii wal gooti. Waliin amantu wal amanummaan hin jirtu. Amanamuma wanni jedhan jidduu ta'e hin jirtu yaani maqaa Oromoo kanatti waliin nu jiraaf jirtee yoo gartee waan akka uummata Amaara kan fa'aa walitti dhufni gartee tokkummaa Oromoo kan akka kaafna malee yoo gartee keessa hin naggaddeebiin boofoodha kan jirra yaani waliin qabanne you Hayyee waas gaafadhina nageelle kiyya. Anillee irsii deebi'a. No ni tumura. Wait. Umurat. Sallachuu egaa ni tumura. Hayyee. Yoo gama baalee deemne fageenyi distaansiin jiru nageelle waliin gitu. Nageelletu walaabuu dhiyaata. Madda seenaatiif laaf biyya seenaa jeneraal Waaba Guutuufaatii Hussein Bunee Aliyya Cirriifaa yoo jettan nageellee Boorana san keessa ilmaa faamilii Waaba Guutuu hagamii jiraata. Yaani fakkeenya yoo ati hin beektu ta'e. Hin beekaa hagawaan magaalli nageellee walakkaan hagawaan Arsiiti tolchee beeka eessummantii jira adaadota maatii qaba nageellee. Listen ganda buruurii kan jedhamu kan magaal kan kee jiru. Gandi buruurii kun namni isbii keessa jiraatu sun majooritiin warra walaabu warra baale warra harannaa bulluq warra oborso warra dachii kan irraa dhufe. Tolchee beeka siin jedhee bara. Garuu lafa Anamma akka mataa kiyyaatti akka lamatti lala. Yoo akka Boorana laale isii gamana cittuun fedhu because wanni kun waan dubbii qabaati yoo uummatii gartee waan kan jaalate hin amanini yoo gamana kutanii mootummaan kutee callise dubbii qabdi uummatatti hin fudhatin. Yoo hammoo gartee uummatii amanee paarlaamaan amanee warri gartee uummata ripireezent durka paarlaamaa jiru amanee jedhe fageenya baale sun irra kan nageenya kanattu warra fayyadaa kanatti dhiyaata. Yoo hospitaala riferaalii tokko taate yoo fayyadhabaa taate wanni kun waan riferaalii taate nageellettuu dafee dhaqqabaa rakkoo uummataa yoo ilaalan kanattu irratti dhiyaata. Hayyee waa takka si haa gaafadhu. Tokko bakka bu'aan paarlaamaallee haa ta'u caffeen yookaan immoo bulchaan aanaa godinaa uummata osoo hin mariisisin murtee kanaa miti ka kanaa gadiituu murteessuu ni danda'a. Tokko. Lammaffaa. Sanjara gaafata. Lakki haaluma bulchiinsaati. Anuu waa tokko si gaafadha sila. Obsigaa booruu itti deebitaa. Lammaffaa waa'ee bulchiinsa dhiheennaa kaafte atamma. Lafti kuni maddi walaabuu achiin bulchiinsa godina amma jala bulu baale rooberraa nageellee itti dhiyaataa ka jette. Gaafa nageelle fuudhanii gujiidhaa kennan booranni quurrama godhatee akkasitti rakkoon sun marri dhalattee booranaaf gujii gidduu gar waggaa 10 jala rakkoon sun marri dhalattee waan gujiif booranni addaan fagaataniif immoo
waan lafa gosaa lafa eenyummaatiif lamaan tana keessaa dhugaan tam nageelle si gaafadha. Ma irra naa deebi kunis dhiifama keessa tokko irra naa deebi gaafii ta'a. Thank you akka gaariitti deebi'a. Wanni atamma jette tokko lafti madda walaa buutuun bulchiinsi isiin jala bultu baalee roobee irraa hedduu fagaatti nageelletu itti dhiyaataa jette. Eewa. Dubbii tana fakkaattu gaafa nageelle gujii jala godhan. Booranni wanni loleef waan gujii fi nageelle addaan kalooytuuf yookaan addaan fagaattuuf immoo lafa gosaa maaliif gosarraa adda baasaniif immoo tamiif gujii fi booranni waggaa 10 ol irra wal dhabanii rakkoon guddaa yaa'een guddaa wanni dhalataa baateef maali? Adda nageelle dhiifamaa gadiin bu'aa wanni Suleemaan ol kaase. Anillee gaafii qaba. Arus keetti Eegatan deebisaaf gaafisatan deebisaaf. Suleemaan ol baasee gaaga bu'aa wanni booranii gaafa sana dubbatee fi wanti kun maqaan nageelle booranaa kun. Namni biqilchanii abshir. Laala Suleemaanii ol ba'u jira Suleemaanii jala waa haasawu jirra. I think ol baas anyway ni jira. Waarex jala jira abshir. Ayyee. Nam bira galchan odoo wayya ture. Boorana nagaamu taaptaabii godha I think sagaleen addaan jechitaa irra fakkaataa boorana qabeenii jira. Nageellee Taaptaabii godha nallee gaafii tokko qabatu. Siif galaamu odaa. hayyee haasayaa turteen dhagahamne takkallee neetworkii si qabee ture amma haasayi. Maqaan kun maqaan nageelle Booranaa kun hundeeffama magaalaatiin wal qabata eenyummaa Booranaati. Gaafa Boorana irraa wayyaanee fuutee magaalaa tana gujiif shannina jettee gartee ajandaa akkanaa baafatte uummatii hin taatuu jedhanii didan. Maaliif diddan? Because kun magaalaa already Boorana taatee waan jirtuuf. Thank you. Already Boorana taatee waan jirtuuf. Maqaa Booran jedhu kan irraa balleessanii maqaa Booran jedhu kan irraa balleessanii nageellee gujiitii kan jedhan yoo taate hin fudhannuudha. Hayyee. Because tuni identity Boorana waan taateef yoo maqaa san balleessan maqaa Boorana balleessanii jechuudha. Fakkeenya nageelle yoo ta'e yoo dura nageellee Booranaa yaamamtee Boorani duraa yaabate identity maqaan Booranaa achirraa bade jechuudha. Sababa kan ta'eef Booranni eeguma gartee maqaa balleessanii fakkeenya maqaa cheenjii godhanii nageelle dura Boorana balleessanii gosa biraa godhan taate hin ta'uudha hin teenyaa magaalaan teenyaa noo. Gaafii tokko qaba duuba odoonni isatti hin deebifne odaatti hin deebifne gaafii tokko si gaafadhu. Hayyee waanuma itsii kenna rahmatiyyaa. Wanti isaan irra dubbachuu jirtan kana. Hin dheeressu waanuma qabdu akka konkuluudii godha akka confusioniin hin jiraanneef. Wanni amma nageellee sirraa hubadhe wanni guddaan tokko laftii aadaa duudhaa safuu hawaasaatiin akka walitti rarraatuu fi kanatti akka amantuun sirraa hubadhe. Akkanumaa mi'oo dogoggoruu baadhe. Lammaffaa waa'ee maddoolaa buurratti illee akka haala amma deemuun dubbii nutti dhaluurraa hafuudha filadhaa jette. Yaada kana mootummaa thank you ani amma konsensasii kanarra akka namni wal hubatu fedha. Maaliif anamma waan kanarraa haga haasayu akka kalee dheengaddaati. Ajandaan kun ajandaa Booranaa akka hin taane tolchee beeka. Ajandaan kun ajandaa mootummaati tolchee beeka. Booranni mooyyala irraa kaasi lafa bakki ittiyyuu opidiyoon waggaa 30 kana qircaa baateen dararaa arge malee takkaa ittiin boqanne haga naa galutti. Obboleessi gara tokko nagaa ittiin dirri ittiin ciisee bulu dirra gara arsii kana akka an argaa jirutti haga naa galutti. Ammallee maaliif dirra tanaan ciisaa ibidda achiin qabsiisaa jiran natti fakkaata. Saniif walaa buutana jechuu keetiini. Walaa buutana fidanii Booranatti maquun akka dubbii nagaa kennitu hin taanillee tolchanii beekan. Laal dubbii tana anamma gaafii tokko gaafadhee amma faayoo jiru
akkaan gartee Mee yaada raamituu naa namoota keenya gaafatu duu yookiin mee raamitu gaafadme. yoo beektaa waan kan wal jara laale yoo wal No, jala jechuun Beeta lakkisiisanii gaafii beektaa bitaa waan beeta odoo ammaan galchuuf. kan beeta odoo nuu galuu jirti beeta maanii Hayyee faletti madda gaafadhu. walaabuu booran jala hin galchii beeta beektaa cimmaan beeta dubbii wanni gabaabdu. hangaafi qabedee fi woominni qara irra Waaree gadhiis duraan tokko irra tokko. ibsaa isan irra ibsaa jirtan kan irraa gaafii tokkisanii qabaa malee waan eegana isan fixattanii bir dabartanii dudduubatti isan deebisuun barbaadu kanaaf gaafii irra jirtu kunaa kennaa. Ayyee. Yaa wama rakkoon qabu ani ni bu'uun barbaada garuu abba faayottas jal jira galchi wanni hangaafi qabu gujiini nageellen ta gujii jettee falmitee agarraallee falmachuu jirti ka akka lafti sun ta booranaa beekan gartee ka nageellee booranaa odoo abaabawwaniif akaakowwan keen abbootii agasii jechuun nageellee nagum dhalatteeyyuu nageellee booranaa gujiif falmaa jirti. Anam gaafin tokkaan sii qabu booranii madda walaabotaan falmatee takka beeka jechuun ati beektaa takka namarsii tokkotti boorana falmatee laftaan kennaniif moo kun ajendarum wom sirkaalii jechuun waan politikaa ka bulchiisii gartee jiddu teessanitti wal dhabfiduuf waraan uumuu fi waan kan galchi moo boorana falmatee lafti sun teenna madda walaaboo nuu kenna boorani beeku gos haqqi beektu. Akkas. So namni seena boorana beeku in beekatun gaafiyyuu hin qabdu haqqi akka booranii haqqi beeku. Obboleettiitii yaa dhugaa rabbi dhugaa si'a. Yaa gaafin tiyyini boorana falmatee bulchiisii booranaa kenni moo bulchiisatti gos gargar baasa gos waliinadha karaa kanaan booranaa kenna. Akkasi dubbii bareeda gaafatte wallaahi ulfaadhu galatoomi. Ani haga an beekutti Booranaa fi Arsiin daangaa waliillee beeti. Gannaale. Arsiin gannaale gama jiraatu gaaya amma gandoonni gariin gadda Arsiin baay'ee itti baay'atu jira Boorana keessa. Lafa Booranaatti beekee Arsoomaan jiraata. Lafa san falmuu aadaalleen Oromummaalleen ittiin dhiiftu. Garuu immoo akka nama qe'ee obboleessaa jiraatutti jiraataa jechaadha. Baaleen yoo fudhatte nu biraa amma namni tuulamaa hedduu jira. Akka nama obboleessa bira jiraatu qe'ee obboleessaa jiraatu jiraata malee lafa san maqaa tuulamaa itti baasu yookaan tuulama godhuu mirgan qabuu jecha. Dubbiin tuni Boorana takkaa madda walaabuu falmitu dhagaheellee argeellee hin beeku. Dubbiin akkuma mooyyaalee kara kaan fuudhanii garrii kennanii Sumaalee fi Oromoo, Sumaalee fi Booran wal afaan naqansan. Wanni an dubbii tana kaaseefillee assaayimentii diinni obbolaa lamaa walit diruuf deemaa jiru kana obboleeyyan tiyya Booranaa hagamta akka hubatanii. Jalqabumaayyuu maal yaaddanii isin gaafadheemi? Alanii kana beekuu fedha. Raamituu akka gaarii gaafattee yaadni kiyyallee kana takkaa Booranaa waan kana falmu dhaga'ee hin beeku. Booranii bara ammumtanallee ammumtan waan kan kalee murteessan kana Booranni arsii aanaa kana maaf nu jala deebisanii tokko namni fedhii qabu hin jiru never ever. Gaafii akkasii hin gaafanne walaabuu nu jala deebisa. Walaa lafa arsii ganda tokko nu jala deebisan Booranii waan akkasiitu mataa hin qabu. Wanni kun waan mangistiin godhe. Even arsiilee warri gargaaramu arsii warri nu nageellee waliin jiran warri gartee hojjettoota warri yaada kan deeggaru hedduu nama iddoo arguu jiran iyyuu. Amma kiyyaan tokko barreessee ture waan kanarra. Nageellee jiraata. Waan gartee haala distaansii walaabuuf baala jidduu jiru hagamta akka walaabuun tun baala irra gartee waan silaa barbaachisu misooma argachuu jirti waan jedha madaaleetuma yaadi isaa walaabuun tun hagi sila gartee baala jal jirtu kan irra fayyadamaa jirtu misooma gahaa argataa hin jirtu waan jedha sababa fageenyaa sababa distaansii. Yoo nageellee dhufte waa argatti jettee yaaddaa fakkeenyaaf misoomni kun miilaan deemaa lafti irraa fagaatamu. Fakkeenya
ila argate obboleessa baate kiyya. Ideoloojii namaa sitti maa jiru? Ideoloojii gartee lamee malee waa Oh, murtii. naagale waan sanii laki akka kiliirii boorana goonu wanni jalgalte gana barbaade. guddatte gana isiinuu baalayyuu Piyuuri laala walaabuyyuu obboleessa zoonii kiyya bira taate eenyu antaan hin beeku. odaa Waa odaa You ila know? obboleessa kiyya ila nageelle kiyya wanni waan kana jedheefi Waa tokko fakkeenyaaf jira guutuu abbuudha. Oromiyaa ayyee boruu kiyya sii kennaa dhiifama hedduu afaanis si qabillee fakkeenyaaf Ida. guutuu Oromiyaa aanaalee daangaa jiran aanaalee periferii fakkeenyaaf aanaaleen booranaallee kana geelle caala infrastructurii hin qabne maddoolaabuu caala baay'ee poor infrastructurii ta'e hedduu beeyna. Akkasuma godinoota biraa keessallee hedduu jira. Aanaaleen misoomuu dadhabuun misoomatu godinarraa miilaan ka'ee deemaa yoo irraa fagaate Umbar amma dafee kan idea qabu amma kan deemtuuf naaf gala. Anam kun nama yaada tokko kiyyaa miti. Yaada ayyee kiyyaa nama takka barreessee jedhaa irratti himuu jiraani. ayyee Sun kiyyaa miti. ayyee Yaada gartee mucaan arsii barreesse dubbise har'a dubbise. ayyee Ahirmaanee tokko beektuun beekoni. Inni warra ayyee nageelleeti. ayyee Waa'ee dildila citee tokko wal qabatee maanii cittee tokko wal qabatee waan kan cufu barreessee ture. ayyee Maaliif hagan cufa baalee hin jirtu moo maaliif wanni kun tokko midhaagini riizana ayyee gartee waa'ee misooma kanaa wal qabsiisee kaase. Anamma ayyee tun citte baatteellee hin beeku citte yoo feete achumaan allayyaa seenteellee ani baalee walaabuu garan kutaa fedhii tun qabu anuu fedhii qabanillee. Akkasiin booran Abbaa jalatti deebita aanuun fedhu I don't need it. Abba Akka mata faayoo kiyyaatti. galchi Even nageelle. even Bro. we don't need it even akka booranaatti hin barbaadu. Wanni kun waan mangistiin kun malee gaafii booranii gaafate booranaaf deebisanii miti booranii nu eessa dhufteeyyuu warri nu uummatni nu confuse ta'e waan paarlaamaan murteessee achitti warri wal gaafatee murteessan malee we don't even know who asked that Boorana question. yaada naagalee ila Yeah. wanni amma afaanis si Nu qabeetti ammoo laal kan ammoo san keessa ammoo wanni gartee warra walaabu arsii fi boora walitti buusan jirtu tun gaafii booranaatiin nu hin gaafanne. Nu akkas nuuqota hin jenne nu laffeenna hin jenne wanni ammoo nuuf uummata kan walitti buusa tokko hin jirtu nu hin gaafanne lafteenna jennee deeffachaaf hin gaafanne mangisti hin gaafanne nam tokko hin gaafanne. Isan ammoo kun warri clear and clear. walaa hin taatu jettanii falmachuu dandeetta mirga keessanii. Nullee Thank you. feenuu jechuu dandeenya. Nuuyyuu gaafii nu gaafannee miti. Kun Maaliif akka surprise kutannuu boorana ta'e qabanii waan nu nu beeknu. beekne. Wanni ammoo akka laaletti daangaa eegumsa daangaallee wal qabatan fakkaata wanni kun lafa distaansa gan dheerata walti dhuun kun mooyyale kaatee maddoolaa walti dhuun kun inni eegumsa laf daangaa tanallee laakki gartee dippiloomaasii uummata waliin walitti hidhanii akkana laftana eeguullee na fakkaata I don't have idea but hayyee Wa- hayyee otti waan ilaali tokko hin jedhan. boru hayyee dhiifama jedhe Isani jechuun waan dura gaafin tunini gara fiixee gaafin tante gar booranaa ilmi booranaa dhufuu hin qabduun jedhan. Maaniif jennaani booranii achi keessa gaafin inni qabu tokkolleen hin jirtu. Abba faayoo galchee bahe. Nagaan bula. Maaniif jennaan hagammaatti nu booranni ha gaafin nu qabnu gaafii mooyyaleerra alaabaa soomalee haasaa fi nageelle booranaa akkisiin nu deebitu. Haan arayeeli keenna akka inni nu deebi'u gartee gaafachaa jirra malee nu yeroo madda walaabuutii dharraanu hin qabnu. We don't Kas. have Nagaa any chance. nageenyi isa badhaadhaayyoo. Nageenyi baraadha. baraadha Kaayomsa. Ituufatu. Yeroo dharraa madda walaabuu hin qabnu. Lafti teen arayeeli keenya bakki aadaan keenya jiru hedduu jira kan waa gamma gaafii irra qabnu mootummaa kan irra. akkas Mappi laf boorana hedduu citee achumaan hafe. hayyee Ndageettaayyoo. akkas Madda walaabuu jennaani Oromoo kutaan qabnu nuti tokko. akkas Gosaammoo har'a dhalatee jiraatu lafti suniin arsiin irra jiraachuu dandeetti. Ani ittillee dhiyaadhu garmoo yalee jiraadha. Distaansii isaan gargar fagaatanillee I'm not sure. Like jechuun agan hidhee sitti himuu hin danda'u. Garuu warri wanni hangaafii tan garanattiin dhufuun qabdan jedheefi nuti raayyaa qulqulluu. Nullee raayyaa qulqulluu isanillee raayyaa gurraachi qulqulluu. Uummata gurraachaaf uummata gurraacha bakka. Nu Oromoo tokko gaafin tun ilmu booranaa yoo gad dhufte
maybe nama jeequu dandeetti nama wanneechuu dandeetti confuse nama gochuu dandeetti. Kanaafuu gaafiin isan qabdanii mootummaa irraa qabdu. Nuti nageellee boorana murteessanii barii tokkoon lafa kaanee dhageen. Kanutti gammannee nageellee boorana nu murteessan inni malee madda walaabuu nu murteessan inni ilmi boorana tokkuma qadha hin gammanne. No. Hayyee Akka gam khiyyaalleetti akkum soddaan jedhu suni personally akka maddi walaabuu dhufee booraan keesseenu hin barbaadu. Maaliif jennaan taqara wal keesseenteyyuu laf boorana ta soomalee keesseente agamma keessan baame. Laf boorana ta guji keesseente walta naqaniiti waan biraa uummata irratti faraduu jiran. Kanaafuu akka lafti dhibiin booraan keesseente immoo xixiqqeen tunini nam jidduu dhuftu hin barbaannu. So kanaafuu nuti wanni nu jennu gaafiin isan qabdani mootummaa biraa gaafachuu dandeettanii nulleen gaafii qabnu akka uummataatti hin qabna. Agartee gaafii qabnu akka uummataatti hin qabna mootummaa irraa qabna malee uummata walaabullee irraa hin qabnu uummata gujiillee irraa hin qabnu gujiilleen booraan gaafachuu hin dandeettu maaliif jennaan lafisii deebi'ee fi handhura booranaat kam duriitti bakku fi deebi malee gaafiin nageellee booraan ta gujiin booraan irra qabdu nothing ooman jiran agartee. Hayyee boru kanaafuu gaafadhaa gaafii mirga teessan mootummaa gaafachuu irraa argachuu dandeettan dhabuu dandeettanii arsiillee Ayyee saddanaa kenna. gabaabumatti tarii takka saganni badhaa kenna. Boru lawaan Ayyee duuba oraa bula sanii jirti oraa bula. tarii na obsi tarii halakee na obsi mee obsiif boruutu waa jedhe Ayyee na ayyee. obsi. Ila boru nu gaafachuuyyuu hin mallee ka jettee fi akka sirna jaarrolee waliin teettee wal gaafattu san haasayaa hin jiru. Dhugaadha waan isin haatanii dhuftanii dallaatiin na cibsitanii fudhatin maa fudhattan jennee waan isin gaafannu dubbii jilbaatii miti kan isin gaafachuu jiru. Garuu immoo obboleeyyaa haasooytu dhagaye gaafa waan kana dhagaye wanni natti dhufe ardaatiyya tamaqaa keessanii moggaate dhagahe isin akka obboleessa tokkotti akka du'aa jiruu ollaasan waliin jiraatetti waan tana akkamiin laaltanii jedhe malee fakkeenyaaf maa madda walaabuu fudhattanii. Ankaan siin jedhu Naa obsigaa. ani murteessinellee Naa ani obsigaa. murteessullee Naa obsigaa. gaafadhe abba murteessirraa hargadhi jedhe baran. Boruu obsigaa. Lakki ilaali ila yoo dubbisan jette akkuma booranni dubbii beeku arsiilleen dubbii beekaa jechi atama deebii kenne gaafadhuun sun dubbii dabnanaati. Akkasii yaa kan jedhaa jiru. Naa obsigaa. Dhiiroo naa kennitanii homarratu. Naa obsigaa. oda wanni odaan Oda. wanni Ila Oda. abboodaan gaafachuu jiru waan qulqulluu waan kan laala. Afixatu egaa Ayyee afixatu. ayyee. Oda. Na bitachiisa. Na bitachiisa dubbiin Ila inni waan akka waan yaadisa yaada haase beetu beetu ila la naa wanni inni obsi. dubbachuu jiru waan qulqulluu laala. Uma wanni Wannan wallan jechuu jiru. mormisiisan jirtu. Wannan jechuu jiru. Waan kana gaafa kana godhan akkamiin laaltan isinii dubbii tana akkamitti laaltan boorannii jennee akka ilma arsii tokkotti akka isin ilmaan booranaa tokkotti akkamiin laaltanii isin gaafadhe. Akka itti laaltan nageellee booranaa Aboo hedduu gaafii waliin kana dheertuu haasoo Ana sii deebisa naa kenna. sii kenna Ana tarii kiyya deebisaaf gaafii sun. sii kenna tarii kiyya. Afixatu. Dhiiroo nama Eh, kan fitachiisa. Hundee. Ayyee. Nageellee booranaa sa'aatiin dheertuu wajjin haasofne. Wanni nageellee booranaa sa'aatii dheertuu wajjin haasofne irratti inni jedhe takka akkuma nu boorana nageellee aadaa booranaa duudhaa booranaa qabdi. Sirrii miti jennee falmine lafa aadaa duudhaa namaa qabdu akka nutti makanuu jalqabaan feenu. Takka immoo waan kana falmanneellee sammuullee hin qabnu tama fidanii nurra buusan arginee waan irraa beeynu hin qabnu tana qulqullittiin. Tana ta ilmaan booranaa hundarraa anillee qalbiin eegu takkaa booranaa walaabuu falmattu hin dhageenyeeti. Kanaafuu wanni amma jedhaa jiru ani. Fakkeenyaaf gaafa nageellee gujiidhaa kennan gujiilleen naa kennaa jedhee ta'uu dhabuu danda'a. Boorannillee himatee ta'uu dhabuu danda'a. Mootummaan gidduu kanatti waa godhe garuu rakkoon uummata gidduutti uumame. Amma obboleeyyan teenna kana gidduutti rakkoon akka hin uumamne. Arsii maal godhuu qaba? Booranni maal godhuu qaba?
waan kana eenyu akka deemuun argine akkamitti rakkoo ofirraa dhaabna Odaa akkamitti kiyya. Ilaa obboleeyyan tokko Odaa keenya kiyya. shortii godhee deebisaa Ila. Dhiiroo naa shortii. kennitan yoo. Naa Eega kenna gaafatan dubbisa. Ila Sila gabaabseetum kennaaf. ila dubbitan abbaa Mallu manaa deebisa. irri deebiin naa kenna Ayyee. warra tokko. Dubbitan Ayyee abbaa fudhadhu. manaa deebisa. Dhiiroo naa kenna. Nageelle naa kenna. Adoo naa kennin ayee. Ila Taari. Silaa Ayyee. deemsa gaafan sun. Ayyee. abtaaritti Duuba dhufume. duub tokko gaaf nageelle boorana gujii kennanii akka nageelle ta boorana beekuu dhabne mootummaan hin beek nageelle akkisiin ta boorana. Wanni inni gujii kenneefi daba. Yaani Boorannii fi Oromoon isin laalinii mootummaan laalinii fi warri lamaan mataa waliin dhayi warri lamaan walitti gaddachee wal laaluutii fi Booran irra fuudhee gujii kenne. Malee lafti ta gujiitii fi Booran irra fuudhee gujii hin kennin. Taan lammeessoon eenyu madda walaabuu hojaama Booran jal kaanii Booran bulchiisa addunyaa mizima hojaa laaltu ganna furafur ganna shanshanii walirra fuudhan. Booranni ammoo dhaloota irra jalqabi hangammaata abbootiin gadaa wagga 8 walirra fuuti. We are the good example of the world. Bulchuun dandeen. Madda walaabuu dhiis Itoophiyaa mizima hojaa Booran jal kaan Booranni bulchuun danda'a. Sunamanti. Laakiini mootummaa wanneen ammaan tana madda walaabuu fuudhee Booran jal kaa'uu fi akka malee Zeenaawii godhe tanni Booran nageelle fuudhee gujii jal kaa'e. Lafa ebel irra fuudhee ebel kan nummaan faayidaa qabdi. Booranni am garaachaan raawwachuu jiru horii raawwatee garaachaan raawwachuu jira. Maan Boorana godhuu jira. Wanni tokkollee kan Boorana godhuutti jiru hin jirtu. Kwani lafa ebelu irra fuudhee ebelu kenna namni gubbaa jiraatee bulchiisa iyyuu hin jiru. Namni raawwachuu jira. Lafti nama kenna maan faayidaa nama qabdi. Hin qabda nama. Yoo misoome kwanza achi jalqabee misoom midhaase waan misoom irra gada feeni uummat waliin mataa waliin dha'u biraa uummat waliin fi walitti fide jaaruu wayi. Lakin maani madda walaabuuti nageelle sun tokkollee Booranni hin falmannulle hin feenu. Maan jennaan gujiin obboleeyyan teennaa arsiin obboleeyyan teennaa shawaan obboleeyyan teennaa wallagga obboleeyyan teennaa wallabu hin feenu. Nu tokko Oromoo we are the branch the different branch of one tree. So in feenulle in barbaannulle akka nu jalkaan. Lakin hojja Booranni bulchuun danda'a jedhanii dhugaa sun bulchuun dandeenna. Sun bulchuun dandeenna. Waan achiin as gamana akka reefu odaan gaafatetti waan achiin as gamana kwanza madda walaabuu fuudhanii Booran jalkaaniiniti. Kwanza Boora uummata rakkoo kee jirqaraa laaluuti. Adoo uummata mataa waliin dhoomne. Gaafii sun cuftii raayyaan nuu raayyaatiniti mootummaa gaafii mootummaa silaa gaafatan. Gaafii sun cuftii gaafii mootummaa. Nageen naa kennitaa? Nageen naa kenna akkam san nageenni san badaa lafa fayyoo? Fayyaa. abbaa faayoo akkam nagaa baga dhufte boo baga jiraatte. Naa baga waliin jiraanne nagumaayyuu san. Yaa wanni gaafini abboodaan gaafatun gaafii dansaadha gaafii ilmi yaa Booranni hangafaadha. Waan dabaan gara Boorana dhufe arsiin maandhaa Booranaa fi dhiiroo isan hangafeenna wanni kun akkana isan akkamiin laaltaniini dubbi namni wal gaafatu dubbi dhugaati. Antayyaa dhuga sii galche. Duuba waan tokko jira. Ilmi dhugaa si yaadalatu. Nuyi guyyaa godina nu murteessanii gam tokko itti gammannee gam tokko xiqqoo keessa cinqaban natti yaadatu. Akka waan kan keessa cinqan miidiyaa gabbaa'ee dubbadhee ture. Namni wajjala shookkisan sun. Akki wanni gammachuun tiyya gaafii waggaa dheeraa kanaan miidhani. Kalafa lafti taanini hangaaf lafti jedhee aadaatti qabu. Ta ilmi gudeeda xiyya hangafaatu amma qalafsuun liiban jedhee baafadhu. Polootikaalii wanni Booran irra fuudhaniif wanni dhibiin hin jirtu. Booran duriillee wanni Booran irra nageelle fuudhaniifi maqaa abaawoon sololo teettuufi sololo tan keessa baasa abaawoof keessa baasa. Booranaan abaawoo hundee isii
isani qallabuu jira goggossa jedhanii dhibi booranaan miidhaniif booran irra fuudhanii gujii kennan gaafasillee akkamiin booran miinaa jedhe mootummaan itti yaade itti xiinxalee booran laf boorana nageel booran irra fuudhee gujii kenna gaafas wanni kaayoon dhibiin hin jirtu sulle keessa miidhum booran miidhuufi miidhuma booranatti yoo sila durii yeroo TPLF suni yoo atiin gosii maan hojjedhan booran hojjedhani maqaa baa'oo fuuldur nam dhuf nama geegessa TPLF cufayyuu tan namni hin beekne hin jiru. Booranni durii akka mootummaa duraanii keessatti politikaalii miidhame maqaa abaa'oon immoo sololo ta'e kanalleen ukkaamame waan dubbatu gaafii misoomaa woman jaaranii fi waan kan of keessa baasa jedhani booranaanin qallabdan jedhani garasiin immoo gaafisiin dhiyoo galtellee immoo booranii maan keessa argateef booranni maqaan boorana kaas keessa yaamammaani wanni jedhaallee waa wallam gaafachiistu ammoo alaa kulli yaali ani niigizee godin boorana nageelle boorana godin booran baa jedhanii nu murteessanii gammachuu guddoo gammachuu onneeti irra gammade keessatti immoo wanni na cinqe aanama doolaa bu'ennaa keessatti xiqqoo cinqame miidiyaa baay'ee dubbadhi dhiiroo tana geelle an diriddirii nama waliin hin qabu yoo dhugaa onneeti irra dubbadhe tana geelle diriddirii nama waliin qabu yoo ammoo yoo na beeka nami dhuga didi malee yoo adoo beekanii dhuga didan malee nami beeka rabsi laaftullee hin dammaquu booranni jirtaani yoo beeka dhuga didan malee antana geelle diriddirii nama waliin hin qabu. Taayimmoo maddoolaa butana wanta maddoolaa butuun tunini booranallee waan nami rubbu'i waan booran irbuusan wanni dhibiin hin jirtu mootummaani yoo waan tokko hin hojjadhe jedhu weevii uumatan. Weevi ammaan tan dhageettii waan rakkoo tan irratti boorannii akka biyyittii dhageettii argatee booran reebu jiran ta Oromoon fula jirtu teettee booran reebu jirtu. Waan kan daayivertu godhaaf waan kan ammoo cimcimta mootummaan yoo ummati callisin fedhu bee mootummaan yoo ummati callisa mantakee wohaa akka ummati weede ce'u yoo ummati callise gabayaa kee wohaa akka gabayaan ol fuudhamtu. Weevi mootummaan ammaan tan uummata booranaatiif uummata baale mataa waliin dha'uuf uume tunini ta'ullee qabdullee anardhallee borillee duri yeroo godina guji lixaa magaal buleeoraa gise raggaasisanii yeroo suni geegessa ture. Waltajji sadarkaa arganne keessatti yoo wanti kun buleeoraan godin warra ta'uu qabdi godin keen jedhe warri gaafate gaafi uummata gujiiti. Deebisaaf haa taatu jennee afaan tokkoon dubbachaa turre. Gaafas afaan tokkoon dubbachaa turre. Ammoo sun dubbannee nullee nan dhura keen gaafanne gaafas waltajjii argan cufatti yaanii waan dhura keen gaafan nageen labbaan hin beekne hin jiru. Nageellee birrii qabatanii deemanii maqaa jijjiiruuf bakki TV'n Oromiyaa amma aktiiviin Oromiyaa burdiiram nageelle boorana jettuun hin beeku. Nageelle jechatu beeku. Laali abba faayee waan tokko itti siidaadha. Gaafasi buleeoraan godin boorana jajjirti beeku. Buleeoraan gaafas godin boorana jajjirti. Warri oduma godin boorana jajjiranuu buleeoraan kunini zoonii nuu ta'uu qabdii jedhanii sala hiriira bahanii ummati kennallee waliin deeggare. Warri beeku zoonii ta'e hin jajjira. Waliin deeggaran. Deeggaraniituma gaaf kaanii mangistiileen accept godhe gaaf isaanii. Bulchiinsi godina kan yeroo tuni liibana yeroo ture. Yaa waltajjii irratti nu gaafatan geeggestoota godin boorana nu gaafatan nu uummata wal nyaatiin barbaanne uummata Oromoo cufayyoo akka deebituuf barbaanne. Kanaaf yoo gaaffii uummata gujii taate gaaffii nam tokko keessaa shirxaate yoo hin ta'in yoo inni kun dhugumaan gaaffii uummata gujii taate deebituuf jenne turre. Sagalee tokko raggaasisne deebiin sun warraa deebite. Ardi immoo yoo deebiin ta'urrata waggaa 5 keessa ta'e teen immoo waggaa 29.
tanimmoo Eh, diriddiri nama waliin hin qabnu ummat gujiilleen immoo ummat gujiilleen ummati gujiilleen nageelleen ta boorana hojjaa jedhani yoo maxxantoota fi nami bala kaasuu fedhe nami ummata oromoo jibbu nami jireen ummata oromoo jibbu jireen booranaaf gujii jibbu hiriirba malee nami nutsuun an oromoo jedhu ha dhuga barbaade hiriir hin ba'u. Amshuu. Abba Faayoo waan dubbiin ta'e jedhu irra abbaa fudhanne odaa faayoo kiyyeeti ayye odaa kiyya. Laal dubbii tan irra fudhanne waan itti daddaraa fi gaafas ammoo bulchaan godin boorana liiban areero ture. Liiban areero kun gaafas dhaqee zoonii sun eebbisee fi warri beek gaafas aanaan bulooraa sun booran jal jira dhaqee eebbisee bulchisi godina keenya kan yeroo suni. Eebbisee fi inni waliin guyyaa godina eebbisa waliin eebbise. akkas Si galami. eh Akkasi ila wanni tokko Nageellee yoo garan deebi'an abbaan gadaa isaanii ani naga dhaladhe ani umriin tiyya 60 moo 70 medha sanatti fakkaata. An takka nageelle gujiilee dhagaa hin beeku. Nageelle booranaatti beeka malee an nageelle gujii takka waan jedhan dhagaa hin beeku. Abbaa gadaa warraa jedhe. Tanamma chaaptaa warraa tanam chaaptaa geemiin tun ammoo warii taatee jirti homaa wanni biraan jirtu. Taabni dubbii mee dubbii fiddii jedhanii sodaatan walaabu walaabullee we don't need it. Qaraalee situation. ammoo ta'an immoo ta walaabu wanni ani itti daruu fedhu anini jaalota anini baalee waggaa 3 kee ture ayye ummati baalee immoo ummati jaalatamaa ummata anini jiruti keessatti ummata akka anini akka obboleessi hagara waliin dhaladhe itti dhiyaadhu ummati sun ummata yeroo anu an giraajuweet achi ta'u mana yaamanii loon nuu qalannu nama nam ilmaan boorana loon nuu qalanii sheekot magaal suni yaamanii eebbinuu godhan. Ammoo wanti tokko wanni namni beekuu qabu anarqallee borillee kolleejii roobee dosatti barattee jirta? yaa ani maddoolaabuu baradhe. Gaafa yuunivarsiitii maddoolaabuu? Okay. Namni boranaa baay'een kolleejii barsiisotaa ture hedduun isaayyee. Yaa ammoo wanni ta'uu qabdu wanni dhuga dhiiroo wanni kun dhuga jechuu malee nu har'allee ilmi boorana tokko ka maddi walaabu dhiiroo maddi walaabu godin baalee jala ba'ee gara godin nageelle booranaa deebi'uu malee booran nami jedhin jiru. Ulfaadhaa Kun galatooma. immoo waan nam wal nyaachisaniin baaleef booran wal nyaachisuu fi tan hin dinna tan hin mormin nu akkum dhuga namaa galchinu waan sab keenna hagar keenseen haseenaa warra qabu ka aadaa warra qabu hagam keenseenu in ta'u aadaa warra qaba gam warra adeebuuti jenne durin ejjinaa. Ulfaadhaa dhugaa ani waan manguddoo teessanirraa fi abbootii teessanirraa jedhanii dhagahee isinirraa dhagahee ilma abbaa fakkaatu ta'uu keessanitti ulfaadhaa galatoomaa. Maali wanni dhagahe? Murtee tana caffee murteesse jedhanii gabbaasuu dura manguddoo Booranaa, manguddoo Baalee, bulchitoota gamalachuu Oromiyaan waaman jedhan. Oromiyaan waamanii waan kanatti dhiheessinaaniini bulchaan godina Baaleellee didee manguddoolleen diddee jennaan warri Booranaallee akkasuma waliin didee dhagaye. Ani na fakkaachuu diddee amma isinirraa dhageenyaan yaanni tun naa galte irra caalmaa gaffudhadhe. Taari maayikii qabadhu maayikii muyitti godhu. Hayyeeti rakkoo sababa nageellee uumame guddoo ta'anaaf isinillee beeytan. Ta'ammoo isin ittuu aaraa ittuu gubataa caalmayyuu rakkoo gaaga'ama hawaasaa guddaallee itti argitan. San qalbii qabdanii seenaa yeroo dheeraatii miti kaleessa. Sababni lafti lafeedha lafa tana seenaa gubbaa qabnaa lafee abbootii teennaa jalaa qabna. Kanaaf maqaa abbootii keennaatiif seenaa abbootii keennaatiif akkasitti akka turtu feenaa kanaaf eeyna. Kanaaf wanni nageelleellee yeroo dheeraa akka abbaan faayootuu baante gosa tiyya ka baqaa abbaa ilma kiyyaallee itti baase gaafa akkas taatu hedduu garaan nacite jette. Hayyee ammallee ka yookaa asii madda walaabu kana ta'utti garaan cite
akka deebi'ee obboleeyyan lamaan wal afoo hin ceene akka nullee hangafa keenna obboleessa keenna ka hangafa ka du'aa jiruu waliin jirru ka bishaan tokko laga tokko dhuynee waliin guddannee yoona eeyne hamtuun hawaasa kana lamaan gidduu akka hin buune assaayimentii diinaa kana akkamitti mata duree itti hiinaa akkamitti hawaasni kun lamaan dubbii tana keessaa bahee nagahaa waliin jiraataa maaltu falaa dubbiin madda olaabu erga mata duree booranaan ta'ini erga lafa arsii dirqiin fuudhanii booranatti galchaa jiraatanii akkamitti obboleeyyan lamaan garaa waliif fayyifnee assaayimentii diinaa deebifna waan tana warra booranaas jirtan mara isin gaafadhe maal goonu odaa kiyya hayyee awwaanan jedhu fakkeenya gaafii walaabutan booranii hin gaafanne. Hin gaafanne. Fakkeenyaa mitiyyuu hin gaafanneyyuu. Tokko ishee gaafii booranii gaafatee miti. Yoo walaabuu garman citte booranii hin feene harsiin hin feene ammoo tun gaafii booranii gaafate mangistiin boorana deebisitanii boorana afarsimaantu waliin gahe. Ulfaadhu galatoon. Akkitti waliin gahe gaafa nageelle fuudhanii booranaa kennan gujii kennan gujiin gaafa ta'e dhiisee wanni guddaan boorana lolchiise maal waan kiyya dhabee tanaami. Gujiin barbaanni beektaa ni feeti beektaa gaafas ni feeti. Dhiisi gujiinu haa feetu opidiyoonuu haa kennituufi wanni amma reefu akka abbaan faayoo jedhe eenyu abbaa faayooti moo boruutullee jedhe. Mootummaan waan kiyyanarraa fuudhee namaa kennedha qabxii guddaan miti wanni booranni gaafa simate yookaan ammoo wama harkaa dhabe wama ofii himate gujiinuu roorrisee haa fudhatu mootummaanuu haa kennuufi booranni waan kiyya dhabeedhaa mi koonsarniin guddaan hayyee ammanu waan keenna lafa teenna ka gubbaa seenaa qabnu ka jalaa lafee abbootii teennaa qabnu. Lakki lafti tuni lafa arsiitii mitii boorana moggaafnee nuun jedhanii isin obboleeyyan teennaan hangafa kennaa waliin nu diruu deemanii fedhiin kun fedhii kennaa mitii nu walaa burraa takkaa falmiillee hin qabnu gaafanneellee hin beeknu fidanii numarra fe'an jettanii akka rakkoon kanaan dura uumamte ammallee obboleeyyan lamaan tana gidduutti hin uumamne akkam goonuu akka hangafa tokkootitti akka obboleessa tokkootitti gorsa isin gaafachuu jiraani. Eebara nama gaafii hiriira taate anammoo wanni ani itti deebisu. Nageel naa kenna. Nageel oda waan isan taatani oda walii kenna. Oda waan isan taatani lafti teessan dhagaye lafti teessanii seenaa abbootii keessaniiti lafa dhura keessaniiti dhura keessan hojjetan irra fuudhanii boorana kennanii falmadha. Irree boorana kennite irree boorana isanirra fuute boorana kennite falmadha irreen sun dhufte boorana gaafattu booranni deebisu nun feenu hin barbaannu hedha ofirra deebisuuti isan ammoo falmadha hiriir nagaabaa biiroo mootummootaati hiriir nagaabaa falmadha lafti teessanii nun diinne nun feenullee Jaalodaan gaaffii dansa gaafate. Kalora. Dhaga'uu jirta? Ka gaarii si dhaga'uu jira. Gaaffii dansa gaafatte. Wanti duraa wanni atiin jal sarartee beekuu qabdu wanni eenyullee hin taanan namni beekuu malee rakkoo har'a booranni jira kana booranni labeela jennaani hiika boorana kana miidiyaa kanarra kennatu hin beekta. Kees boorana kana miidiyaa kan gubbaa kennatu hin beekta. Booranni uummata yoo bishaan gaafatan aanan nama kennu. Yoo man isa yoo eenyummaa nama kan beeknu kanan bulchu. Agasuun booranni wanni tokko inni ati beekuu qabdu booranni gaafa lafuufiitu dhabe laf namata bulchuu jirullee teessanii fudhadha jedha akka bulee horaatan nama kenna. Tawfiitu tadhabe. Dhugaa nagarni jirtu. Beeke nageelli dhabe bulee hora ha bulchuu jiru teessanii fudhadha jedheen dhugaa
ak booranni dhugaa waduru hin ejjin tanaan beek nu an akka nam tokkootti booran jaarsi booranaallee hin beeka kaardhi booran harka qabu ka godin boorana kee jiru silkiilleen dubbisuu hin danda'a anini gam khiyyaan an akka jaarsi booranaalleen maddi walaa butiyyi hin jenne persentii dhibbaa namaan maaliif dharin fedhu booranni waan bori rakkoo isin rakkaasallee kamata gubbaa tuulanillee hin fudhatu akkumteen akkuma waan nama khayis bir jir namaa galchu kanamaallee akkasuma hin fudhan nu qeerroo boorana fula isiin jirtu isanii chochoosa laf baale hin fudhan wanni nu gubba kaaniif immoo kaayo warri nu gubba kaayeef kaayo baale wal dhabnuuf hin qabnu nu gubba yaba mad walaabu aana nu godhaniifillee baale wal hin dhabnu ammoo mootummaa wanni waan kanir kaayeef politikaalii atuun beet naafsi kanaan dura miidiyaa aftaamu irratti guddoo waan mootummaallee walaasaatu namallee dilfeessu godhatu waan gargaarsaa irratti akka gaarii waliin turree jirra haasofnee jirra. Yaa ammoo waan tokko wanni jira qeerroo ta'een fula isiin jirtu sanii chochoosa ammoo madaan abbaa dhibiti odaamu abbaa chochoofata chochoa gaafadha gaafii teessan yoo booran irra hacitti taate yoo booran irra hacitti taate borganam isaniin kenne yoo booran irra hacitti taate lafti teennaniti ammoo wanti tokko wanni nami jal sararee beekuu qabu dhiiroo yoo dhuga dubban yoo dhuga arraba kana nam dura yoo dhuga dubbanne gar nageelle gabbuutanii ilaaluu dandeettan ilmi dubartiin nageelle tokko nadheen nageelle tokko dhiirsi qabdi hin jirtu laf nageelle taardha booranaa murteessanii nami iriiritti ba'u booranaan fedhanii nami itti duu jiru booran malee hin jiru nami taa'ee ummata laf ballifatanu gayyaa'u nami taa'ee dura jedhi fees godhuu jiru booran malee hin jiru katama nageelle qofaaniti lafti nageelle katama nageelle qofaaniti ilmaan gar nageelle kana gabbuute laaluu hin dandeetti ilmeen tokko taabba qabdi hin jirtu cuftunuu ilmi abbaa hin qabne kan immoo ani antana Atama abba faayoo waan tokko si gaafadhu. Dhiifama. Wanni an si gaafadhu beekta abboodhaan kun wanni inni kaase tokko eegi gujiin gartee nageelle boorana sun kennanii fennaan falmattee booranaan irra wal dhabde jidduu ammoo arsii fi immoo booranaallee rakkinni kun ka'uu danda'a jedhee kaasuu jira beekta. Waan kanirra amman gaafan. Akkas jedhee barani ammallee wanni an jedhe. No si gaafatanii bara ati man gaafan abba faayoo ati man gaafan nam kan. Booruu kiyya. Anu yoo gaafadde bee gaafatu. Ila booruu Ana si gaafate odaa. In deebifne garuu taate gaafatte. Naan deebifne garuu si gaafadde sin naan deebifne. Adeebisoo egaa halaas isaan itti ibsanii waan deessan definition cufu godhatee jirtaa yaa fahamee akka nu ajaarra hin qabne hin beekaa akka lafa nu malmaan hin beekaa akka nu niyyatiin hin beektamiti waan hunda hin beektame sirriitti. Anillee waan nan jedhe maali beektaa? Hunda qajeela beektaa. Siyaasallee qajeela beektaa. Caala beektee yaadda. Siigaltee? Ufi wanni tokko wanni jira nu teessan dagisaniin galchin lafti teessanii bordiramsanii deebis isanillee akka Oromootti waan dhimmi nageelle wal qabatu an laf nageelle dhantan seenaa isii nami Oromoo kan beekne hin jiru. Hijiba ammaan tan nam keessa deemu jira kana dura ejjitanii diffeessu nu godhuu qabdan. Ila waan abba faayoo inni adeebisoo eegamme takkatti gaafii takka. Ulfaadhu galatoo. Waan kana reefullee ilaalcha mataa kiyyaa akka gaariitti ibse. Ani nageelle hardhaa miti ka beeku. Gaafa daa'ima xiqqaarraa nageelle jechaa beeka. Sababni maatiin kiyyaa achi jira. Magaalaa nageellee jira. Adaadonni tiyya, eessummaan kiyya hedduu jira. Nageelle tabooranaati
Har'aa miti durirraa beeka. Akka dhuunfaa kiyyaatti beekumsi an beeku. Siigalee ani lafa san dhaqeellee ilaale. Gujii keessallee, Booran keessallee, Shaakkisollee lafa san dhaqee ilaale. Wanni biraa haa hafu akka reefu abbaa faayoo kaaste daangaan ollaan maqaan ittiin aanonni moggaafaman gosa Booranaati. Lafti Oromoo akka itti nama sobuun hin dandayamne akkasi uumammaan isii. Qaltee irraa baasuu hin dandeettu. Waliin uumamti waliif fayyitee. Kanaaf lafti tun ta'a baluutii miti yoo jette waakkachuu hin dandeettu jecha ulfaadhu. Inni gama biraa yaada Booranni waan kana hin fedhuu jettan akka gaariin lafa naa keettanii ilmi dhugaa isinii haa dhalatu. Waan reefullee jedhe maali? Waan abbootiin teessan jette jedhan isinirraa mirkaneeffadhee jedhe. Sababni waan isaan jette jedhan isaan bira hin turre namarraa dhagahe. Isintu amma isaan keessaan naa hime. Maali wanni isaan jedhan? Dubbii tana balaa nutti hin fidinaa jedhaniidhan. Balaa nuttiin as hin fidinaa. Eentedha. Dubbii abbootiin Booranaa. Dubbii madda walaabuu jechaa. Godina Baalee fi godina Booranaa irraallee bulchiinsotaa fi manguddoo waamanii jedhan Oromiyaatti osoo labsii kana hin baasin dura. Yoo dhageettan hin beeynu. Gaafa labsii kana hin baasin dura gaafa waan kana waaman, waan kana gaafa dhiyeessan, bulchaan Baalee ani Baaleerraa madda walaabuun mataa muree Baaleen an bulchu hin jiru. Kana ani murteessu angoo teessan ammarraa hoodhaa galee lafa warra kiyyaa qotaa jedhe Abdul Hakiim. Abdul Hakiim hin beekuu dandeetta abbaan faayoo waan ta'eef. Itti aansee warri Booranaallee dubbiin tun dubbiin madda walaabuu qaaqa godhatti dubbii godhatti. Dubbii tana rakkoo nuttiin as hin fidinaa hin feenuu jedhaniidhan. Murtaahee jiraa isin marruu qabadhaa galaa jedhanii warri Oromiyaa. Amma godinni Baalee caasaa mootummaa dabalatee guutuutu mormii kanarra jira. Hadhayyuu gabaa dossaa hunda gadhaabanii cufanii hiriirri qophaa'e nama isin mariisisu Oromiyaa irraa erginee jirra jedhanii nama 5 roobe qajeelchanii boriif walgahii gattaa'uuf kora qopheeffatanii jiran. Amma wanni an jedhe. Wanni akka ilmaan hangafaa akka obboleeyyan hangafaatti wannan isin gaafataa jiru. Gaafa nageelle Gujii jala galchan Booranni waan hayyee jedhee eebbiseefii miti. Mootummaan nu bulchaa jiru mootummaa abbaa irree dirqiin uleen nama bulchu. Kaan hidhee kaan ajjeesee wama kanaan dura Boorana godhee yoo murtii kana itti fufe murtiin mootummaan dirqiin murteesse Gujiif Boorana walafaan keettee rakkoo guddaa dhalaa baate yoo mootummaan dhimma madda walaabuu kana akkanumaan dirqiin murteessinee jirra hin raawwachiisa jedhee akkasuma itti fufe ejjennoon ilmaan Booranaa maal tahaa? Kanaaf jennee bor wal ajjeesuu qabnaayi. Kanaaf jennee odaa kiyya gaafii tiyya still deebiin arganne. Yaa gaafii sadii utuu deebiftee gaafii. Gaafiin tiyya deebiin isiiti gaafii ansi gaafadhu maan ta'e fakkeenya. yoo gaafiin naan galee gaafii irra naa deebi.